Qubeen gara sagaleetti hin guddatu yoo ta'e dubbisuuf barreessuun gaaffii keessa jira. Kanaaf qubee walitti qindeessuun sagalee uumuun dirqama nutti ta'a. Sagaleen akkamitti akka uumamu viidiyoo kanaan sirriitti baranna. Laayik gochuun simadha. Mana kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib taasisuun maatii ta'a. Barnootichi kunooti. Sagalee uumuun gabaabaadhumatti dubbifamaatti dubbachiiftuu dabaluudha. Yaada kana waliinis gaaffii lamaan kanaaf deebii haa barbaannu. 1. Dubbachiiftuun maaliif dubbifamaatti dabalama? Sababni isaa qubeewwan afaan Oromoo keessaa sagalee kan qaban dubbachiiftota 5 qofaan waan ta'aniifidha. Kanaaf dubbifamaa keenyatti dabalamuudhaan sagalee akka inni uummatu taasisuu jechuudha. Mee gaaffii lammaffaa kanammoo of gaafadha. Dubbifamaan hoo maaliif dubbachiiftuu ofitti dabalate? Dubbifamaan akkuma beekamu sagalee hin qabu. Sagalee waan hin qabneef dubbachiiftuu waliin ta'ee sagalee uummachuufi. Onlaayinii barachuuf Duwwaa 9 15 55 64 75 jechuun Imoo, Waatsaappii fi Teelegiraamii irraan nu dubbisaa. Akkuma isin iskiriinii irratti argitanii jalqaba irratti qubeen dubbifamaan ba'an kuni dubbachiiftuu 5 afaan Oromoo ofitti dabalateetu jira. Dubbachiiftuun 5 kun immoo kan isaan baatti dabalamanii fi sagalee akka inni uummatuuf jechuudha. Amma ba'an dubbachiiftota kana wajjiniin ta'uudhaan sagaloota adda addaa 5 nuuf argamsiisee jira jechuudha. Akkuma kanaa caanis sagaloota adda addaa 5 nuuf argamsiisee jira jechuudha. Sagaloota kana kan nu ilaallu dubbifamoota warreen kaan wajjiniinis akkasuma dubbachiiftuun dhaqaniitti dabalamaniitu sagalee adda addaa akka isaan uummatan taasisu jechuudha. Kanaaf baatti dubbachiiftonni kun dabalamanii sagalee isaan kennan ilaaluun haa eegallu. Ba, ba, be, be, bi, bi, bo, bo, bu, bu. Caa wajjiniin yogguu ta'an caa, caa, cee, cee, ci, ci, co, co, cuu, cuu. Sagalee jechuun maal akka ta'e ofii keessanii argitanii jirtu. Hubadhaa. Abdiin nuti dubbisuufis ta'ee barreessuuf qabnu sagaloota kana walitti qindeessuun dhugoomuu eegala. Mee barreeffamoota jala kanatti argaman fudhachuun dubbisuuf haa yaallu. Viidiyoo kana asumatti dhaabuun jalqaba ofii keessanii dubbisaa. Sana booda banuun dhaggeeffadhaa. Dubbisuu fi sagaloota kanaa tokko tokkoon isaanii jalqaba beekuu danda'uu qabna jechuudha. Isheen kun amma boo jedhamti. Kun caadha. Warreen boon iddoo kanaatii dhufte caan immoo asirraatii kan dhuftedha jechuudha. Sagalootuma kana tartiiba isaan jiranii dubbisaa deemna jechuudha. Boo, ca, boca, boca. Lammaffaa irratti kan jirtu coo bakka kana teesseerti baasiitiif illee bira keenya jira jechuudha. Coo, ba, coba, coba. Sadaffaa caa, be, cabe, cabe. Arfaffaan boo, ce, boce. Amma dubbisuu eegaltaniitu jirtu. Garuu immoo sagaleewwan nu hafan baay'eetu jiru waan ta'eef gara sagalootatti aanuutti kan darbinu ta'a. Daa, daa, dee, dee, dii, dii, doo, doo,
duu, duu, fa, fa, fe, fe, fi, fi, fo, fo, fu, fu. Sagaloota kana immoo walitti qindaa'anii akka jiran kanatti immoo dubbisaanii hadeemu. Dii, de, dide, dide, fuu, fe, fufe, fufe, fii, de, fide, fide, daa, fi, dafi, dafi, gaa, gaa, gee, gee, gii, gii, goo, goo, guu, guu, haa, haa, hee, hee, hii, hii, hoo, hoo, huu, huu. Qindoomina sagalee kanaa immoo haala kanaatiin barreeffamoota isaan asitti nuu kennan kana dubbisnee haa ilaallu. Gaa, he, gahe, gahe, haa, ge, hage, hage, guu, he, guhe, guhe, gaa, ha, gaha, gaha, ja, ja, je, je, ji, ji, jo, jo, ju, ju, ka, ka, ke, ke, ki, ki, ko, ko, ku, ku, la, la, le, le, li, li, lo, lo, lu, lu. Sagaloota armaan olitti ilaalle kana keessaa immoo barreeffamoonni kun ba'anii jiru. Mee barreeffamoota kana dubbisuu ni dandeenyaa? Ja, la, jala, jala. Lammaffaan lu, ka, luka, luka. Sadaffaan lo, le, lole, lole. Afuraffaan ji, la, jila, jila. Haga ammaatti egaa sagaloota baay'ee ilaallee jirra. Sagaloota ilaalle kanaan immoo mee barreeffamoota kanaa yoo dubbisuu dandeessanitti ta'e dhugumatti sirriitti hubattanii jirtu jechuudha. Sababa kanaatiif viidiyoo kanaa al tokkicha irratti qabaatii haga xumuraatti jechoota kanaa daftara keessan irratti barreeffachuun sana booda immoo dubbisuu shaakala. Kan dubbistanii booda kungaa sa'aatii tokko isin fudhachuu danda'a namoonni jalqabbiirra jirtanii jechuudha. Sababa kanaatiif osoo hin ariifatiin obsa guutuudhaan jara kana barreeffachuudhaan walitti fiddanii bakka isaan jiran kanarratti tokkoon isaanii bakka isaanii irratti dubbisuu shaakala. Erga jara kana dubbistanii kaatanii booda viidiyoo keessan dhuftaniitu banattu. Erga bantaniitii kan ani dubbisee fi kan isin jettan wal fakkaachuu isaa ilaalaa deemtu jechuudha. Bade, bade, lafa, lafa,
bifa, bifa, kufe, kufe, gube, gube, gola, gola, jaha, jaha, laga, laga, bofa, bofa, bule, bule, gale, gale, cufe, cufe, baga, baga, fala, fala, dibe, dibe. Hanga ammaatti sagaloota gabaabaa afaan Oromoo qubeewwan kanaatiin ilaallee jirra. Akkasumas sagaloota kana walitti qindeessuun jechoota gabaabaa barreessuuf dubbisuu ilaalleerra. Wanti gaaffii isinitti ta'u yoo jiraate immoo waasappii fi teelegiraamii irraan sagalee naaf qaba. Sana dura garuu irra deddeebi'uun yaada viidiyoo kanaa hubachuuf daftara keessan irratti barreeffachuun shaakala. Sagaloota hafan kutaa lammaffaatiin qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Horaa bulaa.